Kun torbanitti yeroo lama barnoota kompiitaraa amma YouTube irraa isiniif darbudha. Akkam jirtu? Maatiiwwan amma YouTube guyyaa har'aa kanan isiniif qabadhe dhiyaadhe akkamiin akka performaansii kompiitaraa keenyaa dabaluu kan dandeenyu irratti. Innis namni tokko yeroo baay'ee kompiitaraa erga qabatee laaptooppii isaa ta'u deeskitooppii yeroo baay'ee performaansiin kompiitara isaa guyyaa jalqaba inni fayyadamu jalqaba irraa kaasee jalaa gadi bu'aa deema. Kunis sababoota adda addaatiif. Guyyoota sababoota kana keessaa sababni ani har'a isinitti agarsiisu sababa baay'ee isin barbaachisuu fi isinillee gochuudhaaf qabdanidha. Innis immoo salphaamatti bakka kanarra galtanii apps jettanii barreessitu. Yeroo kana apps jettanii gaafa barreessitanii kun window 10 waan ta'edhaa fi window 11 irratti, window 7 irratti, window 8 irratti garaagara komaandii yookaan immoo wordii nuyi bakka kanatti barreessinu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanatti apps jedheen barreesse window 8 yookaan immoo window 7 irra yoo ta'e garuu background apps jettanii barreessitu jechuudha. Apps jettanii gaafa barreessitanii bakkoota kanatti maal isinii fida start up apps jedha. Apps jechuun applicationoota jechuudha. Applicationii appii ta'anii run ta'aa jiraata. Backgroundii kompiitara keenyaa kan memory CPU keenyas mala consume gochaa jiran dudduubarraa ilaaluudhaaf kan nu fayyadamnudha jechuudha. Bakka kanatti gaafa cuqaastanii akkuma isin asirraa argaa jirtan wantoonni baay'eensa applicationii baay'eensa programii baay'eensa dudduuba kanarra on ta'ee jira. Akkuma isin argaa jirtan baay'eensa on ta'ee jira. Applicationoota kana warroota hin barbaanne off gochuudhaan performansiin kompiitara keenya akka inni app yookaan immoo akka inni dabalu gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf bakka kanatti gadi ilaaltan Microsoft Edge kan jedhu jira. Microsoft Edge'n on ta'ee jira. Bakka gara jalaatti gaafa dhuftan Opera browser on ta'ee jira. Skype'n illee akkuma kana on ta'ee jira. Applicationoonni baay'een isaanii akkuma isin asirraa argaa jirtan on ta'anii jiru. Warroonni kuni nutti hin argamanii gara fuulduraatiin kan nuyi fuuldura irratti yookaan frontii peejii keenya irratti ilaallu baay'inni isaa applicationii muraasadha. Garuu dudduubar applicationoonni kun baay'een isaanii app ta'anii waan jiraniif memory keenya CPU keenya ni nyaatu. Yeroo nyaatan kan ammoo performansiin kompiitara keenya gadi bu'aa deema. Tokko gaafa nuyi reboot goonu dafee reboot nuun godhu. Inni lammaffaan immoo gaafa nuyi faayila tokko banuudhaaf yaallu faayila keenya nu hin banu. Inni sadaffaan immoo kompiitarri keenya yeroo tokko karsariinsa bakka bakkatti socho'uu didee stack ta'ee bakka tokko dhaabbata. Yeroo wantoonni akkasii isin mudatu gaafa isin mudatu maal gochuudhaa qabdu akka nama isinitti agarsiisetti window 10 irras haa ta'u, window 11 irras haa ta'u, window 7 irras, window 8 irras haa ta'u, window versionii kamirra jiraadhaati. Bakka search jedhamtu kanatti akkuma isinitti agarsiise start apps jechuu dandeessu, app jettaniis barreessuu dandeessu, background apps jettanii barreessuu ni dandeessu. Sanaa booda al takkaatti applicationota kana guutummaa close gochuu ni dandeenya. Al takkaatti applicationota kana guutummaa isaa close gochuu ni dandeenya. Yoo barbaachisaa ta'e immoo hunda isaanii warroota on ta'anii jiran kana off gochuu hin barbaanne yoo ta'e immoo maal gochuu dandeessu tokkoon programii hin barbaanne akkanatti off gochuu dandeessu jechuudha. Akka kanatti deemtanii programoota barbaaddan off kan hin barbaanne on akkanatti off on gootanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Applicationii kana amma taayimii kanatti hin barbaanne jedheen off godheera. Yeroo barbaadetti gaafa applicationii kana qeeraan godhu automatically start app jedha dhufee naa galaa jechuudha. Kana jechuun yeroo barbaadanitti applicationii kun akka inni raan isinii godhu yookaan programmiin kun akka inni raan isinii godhu yeroo hin barbaannetti immoo programmiin kun akka isiniif raan hin goone backgroundii akka inni consume memory keessan akkasumas illee CPU keessan akka inni consume hin gooneedhaaf off gootu jechuudha. Kanaaf yoo kana fayyadamta yoo kana gootan performansiin kompiitara keessanii isinii dabaluu ni danda'a jedheen yaada. Kun immoo practically wanta ofii fayyadamee yookaan immoo wanta na fayyadedha waan ta'eef amma gochuu hin dagatina. Kun amma YouTube irraa isiniif kan darbudha. Torbanitti yeroo lama beekumsa kompiitara baay'ee kan isin fayyadu kan isin mana keessan teessanii eenyu birallee osoo naqin beekumsa ittiin gonfattanii fi ofii keessan gochuu dandeessanidha. Subscribe gochuu hin dagatina. Namoota kabraaf share gochuu hin dagatina. Warroonni faamilii hin taanes immoo faamilii ta'uudhaaf gara YouTube kanaatti dafaa murteessaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.